Iran Israel wali waraanaf qophii ta'uu ibsuu sagantaanii kularaa addaan kutuu jetteem. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian Aljaziiraa waliin addatti gaafiif deebii taasisaniin Iraan dhukaasa dhaabuu amma jiru hin amantum. Tasgabbii hin qabnee fi yeroof kan turu qofa ta'uu ibsaniiru. Waa'ee dhukaasa dhaabuu abdii guddaa hin qabnu jechuun kanaafidha haala ta'uu danda'u kamiifuu deebii kennuuf qophii keenya xumurree jirra jechuun ibsaniin. Gama biraan lolli Iraan waliin taasifnu hin xumuramne jechuun ajajaa waraanaa Israa'el Iyyaal Zaamir dubbataniiru. Iraanii fi deeggartoonni ishee xiyyeeffannaa keenya keessa jiru jechuun walgahii gama waraana irratti dubbataniiru. Duulli Iraan irratti gaggeeffamus hin xumurre jechuun dabalaniiru. Raashiyaan shaakala humna galaanaa guddaa loltoota 15,000 doonii 150 olii fi xiyyaarota waraanaa 120 hirmaachisen galaana Paasifikii fi Arktikii akkasumas galaana Baaltikii fi Kaaspiyaan keessatti jalqabuu ministeerri ittisaa Raashiyaa beeksiseen. Shaakalli waraanaa kunis kan kanaan duraa caalaa baay'ee guddaa ta'uuf biyyoota dhiyaaf ergaa cimaa kan dabarse jedhameera. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian Israa'el walii waraanaaf qophii ta'uu ibsuun sagantaanii kularaa keenya gonkumaa addaan kunnu jedhem. Gabaasa guyyaa irraa adoolessa 23 baheen erga waraanni ji'a darbee Israa'el waliin gaggeeffameen booda gaafiif deebii televezyiiniin taasisaniin pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian Iraan wallabdee haaraa Israa'el waliin uumamu kamiifuu guutumaa guututti qophii ta'uu labseem. Teheraan sagantaa badhaadhinanii kularaa ishee gonkumaa addaan kuttu jechuun mirkaneessaniiru. Kaayyoo nagaatiif akka barbaadus cimsanii dubbataniiru. Pezeshkian Aljaziiraa waliin addatti kan dubbatan yoo ta'u, Iraan dhukaasa dhaabuu amma jiru kana gonkumaa hin amantu. Tasgabbii kan hin qabnee fi yeroof kan turu ta'uu ibsaniiru. Waa'ee dhukaasa dhaabuu kanarraa abdii guddaa hin qabnu jechuun kanaafidha haala ta'uu danda'u kamiifuu kan of qopheessine jechuun dubbate. Haleellaan Israa'el nu miidheera nutis haala guddaa ta'een miineerra gadi fageenyaan rukunnee kasaaraa ishee dhoksaa jirti jechuun dubbate. Pezeshkian humnoonni Iraan of eeggannoo olaanaa irraa akka jiran eeruun yoo Israa'el haleellaa deebitee jalqabdee haaloo ba'uuf qophii ta'uu isaanii ifa godheera. Waraanni keenya ammas gadi fageenyaan Israa'el keessa rukutuuf qophiidha jechuun Iraan waraana guyyoota 12 lammiilee nagaa hedduu dabalate lubbuu lammiilee Iraan 900 ol galaafate booda qophii ta'uu ishee labsiteetti. Pezeshkian yaaddoo idil addunyaa hawwiinii kularaa Iraan irratti mul'atu kan dubbatan yoo ta'u, badhaadhinni yuuraaniyeemii seera idil addunyaa jalatti akka itti fufu ibsaniiru. Iraan meeshaanii kularaa tarsiimoo fi amantiin kan mormitu ta'uu cimsanii dubbataniiru. Dabaluunis Tiraamp Iraan meeshaanii kularaa qabaachuu hin dandeessu jedhu. Nuti sana ni fudhanna jechuun sababni isaas nuti ofii keenya meeshaanii kularaa hin barbaannu. Kun ejjennoo siyaasaa amantii fi namoomaa keenya jechuun ibsaniiru. Haa ta'u malee himannaa Waashingtan irraa sagantaanii kularaa Iraan barbadaa'e jedhu fakkeessaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Itti dabaluunis dandeettiin kularaa keenya gamoo keessa qofa miti sammuu saayintistoota keenya keessa jiraata jechuun cimsanii dubbataniiru. Gama biraan lolli Iraan waliin taasifnu hin xumuramne jechuun ajajaa waraanaa Israa'el dubbataniiru. Iraanii fi deeggartoonni ishee xiyyeeffannaa keenya keessa jiru jechuun walgahii gama waraana irratti dubbataniiru. Duulli Iraan irratti gaggeeffamus hin xumuramne jechuun dabalaniiru. Waraanni Gaazaa lola raayyaan ittisa Israa'el haga ammaatti lole keessaa isa walxaxaa ta'uu ibsuun waraana keessatti gatii guddaa kaffalaa jiraannus kaayyoo keenya galmaan ga'uuf hojjechaa jirra jechuun ibse. Yoota muraasa dura Israa'el haleellaa qilleensaa dhaabbilee kularaa Iraan irratti raawwachuun ishee ni yaadatama. Kunis biyyoota lamaan gara waraana guutuutti kan fide yoo ta'u, Ameerikaan Israa'el cinaa dhaabbachuun haleellaa qilleensaa bal'aa Iraan irratti raawwatte. Waraanni biyyoota lamaanii guyyoota 12 booda walii galtee dhukaasa dhaabuun xumuramus deebi'ee ka'uu akka danda'u carraa bal'aatu jira. Raashiyaan shaakala humna galaanaa guddaa loltoota 15,000 doonii 150 olii fi xiyyaarota waraanaa 120 hirmaachisen galaana Paasifikii fi Arktikii akkasumas galaana Baaltikii fi Kaaspiyaan keessatti jalqabuu ministeerri ittisaa Raashiyaa beeksise. Shaakalli waraanaa kunis kan kanaan duraa caalaa baay'ee guddaa ta'uuf biyyoota dhiyaaf ergaa cimaa kan dabarse jedhameera. Shaakalli Juulaay Storm jedhamu kun adoolessa 23 haga 27tti gaggeeffama.
Shaakalli kun qophii doonii hojii istaandardiin taanem itti fayyadama meeshaa waraanaa fageenya dheeraaf sirna nama maleessa dabalatee teekinooloojii sadarkaa olaanaa biroo kan qoratu ta'uu ministirichi beeksiseera. Ministirichi galaana irratti loltoonni dooniiwwanii naannoo lolaatti bobba'uun hojii farra galaana jalaa gaggeessuun naannoo bobba'aa ittisuuf sochii diinagdeen shaakalu jechuun ibse. Akkasumas shaakala kanaan aleellaa meeshaa waraanaa, aleellaa qilleensaa bidiruu nama maleessaa fi doonii diinaa ofirraa deebisuu nageenya geejjibaa mirkaneessuun bakka diinaa fi gareewwan galaanaa rukutuu shaakalu jedheera. Akkasumas xiyyaaronni 120 ol kan hirmaatan yoo ta'u sirni misaayilaa qarqara galaanaa 10 akka hirmaatan ministirichi beeksiseera. Hoogganaan humna galaanaa Admiraal Aleksaandar Moosee fi shaakala kanaan hoogganu jedhameera. Raashaan humna galaanaa addunyaa irratti Chaayinaa fi Ameerikaatti aantee sadarkaa 3ffaa irratti argamti.